دينتي أمانتزنا لاتوم أرمتي قواكم ملستم دينتي أمانتزنا لاتوم أرمتي نزرات استمزرين الرافة الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالتمتوتا تشاينا لا ينتو سلا جرو جرت ترجمتن نجانكو بكجرتن سناقا كابو إجا كهرّا أكما فيديو أرجع جرتن كنا هرّا قويا هرّا فاميلين كيا ماتين كيا يا أفاولت مكان دبّت سوري سنين جتشون جالت دا إجا كقويا إساني كبجا جرو دوغا باينا مغرما أوغا ميكادا قويا هرّا كان كبجا جراني أوغا دقدامي torba faasanii jechuudha. 27 fixanii kara 28 waggaa seenaniidha. Erga gaa'ila isaanitti seenanii jechuudha. Dhugaa har'aa tana waanan mana san keessatti baradhe jechuudha. Faamilii koo hoggaan jedhu yeroo baay'ee isinitti dubbadhee san ture waa'ee isaanii. Anaa dhuguma abbaa fooniitiin na dhalcheedha jechuudha. Abbaan kun dhugaa dubbachuu fi dhamdhama abbaa hin beeku. Baay'ee nama sassadhuudha jechuudha dhugaa. Jechuun bakka abbaa kootii naa bu'ee abbuma isa nama dhalche. Abbaa fe'ee haa ta'u abbaan nama guddise akkanatti namaaf iddoo bu'ee iddoo nama bu'ee itti dhimmamee baay'ee namaa dalaga jechuun keessattuu yeroo kana keessa yeroo baay'ee rakkisaa ta'e keessatti dhugaa dubbachuuf bakka koonaa bu'ee wantoota baay'ee baqqa'an hin beekuan waaqaa gaditti isaan kanattidha caba kootillee kanan fayya jedheetoo kanan yaadu obboleettii kootii fi abbaa manaa ishiitirraa kan hafe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani hin beeku har'aa tanaayyuu biyya galee. Waa baay'eedhaan na bira jira jechuudha dhugaa dubbachuu fi bakka maal jedhee sirriitti magaafa tokko isaan bira taa'etan ammallee irra deebi'ee too dubbadha jechuudha. Garuu har'a waan itti gammade waan dasna jedhe tokko keessaa sabiraayizii ta'an maatiin kun sabiraayizii ta'aniiti jechuudha. Akkamitti sabiraayizii ta'anii egaa akkuma koo intala guddisantu jira yookaan intala durbaa jechuudha. Ishiin illee kanuma firaatidha daa'ima xiqqoo fidanii too guddisanii. Asumatti guddatte bakka mana barumsaallee isaan waamamti isaan kan beekaman bakka namoota kunuunsuudhaan kan beekaman waan ta'aniif mucayyoon kun laaltee yeroo baay'ee gaafatti ishee jechuudha. Waan erga wal fuutan isin waggaa meeqadha? Ji'a maalii keessa wal fuutanii jettee gaafachaa turte dhugaa dubbachuu mucayyoon tun tamaarii kutaa torbaatidha. Waan nama ajaa'ibu keessaa guyyaa konfiraansii guyyaa dhumaatidha. Isaan konfiraansii deemanii akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Lidatiidha fi miti kan akka tuffatan. Konfiraansii isaan manaa baananii isaan deemnan sa'a booda jechuudha. Ishiin warroonni gibbii keessa ni jira jechuudha. Namoonni gibbii keessa ni jiranii warri takaraayya'eetoo jiru. Isaan irraa qarshii fuutee waan nama ajaa'ibu keessaa jechuudha. Inni kanaadha. Guyyaa sana akkanatti oole jechuudha. Sagantaa keessa oole. Achi gizee isaan dadhabanii wayyaa ofii baafachuudha waggaa isaan dhufan kafan mana qoqolloftee bakka faagootee jechuudha galgala qoqolloftee eegdee maaltu maal ta'e isaan agarifatan gahanii egaa kadhumarra karra bantee maabiraatii dhaamsitee isaan itti ol seensistee waan nama ajaa'ibu waan addaa ta'e jechuudha dhugaa bakka nama garrama bakka gizee tokko ijoollee yeroo kanaa hagam akka nu ol akka yaadni isaanii bal'aa akka ta'edha kan as keessatti anillee yaade jechuudha. Waggaa isaanii waggaa 27ffaa isaanii sabiraayiziidhaan jechuudha kan isaanii lidatii ofii kabajatanii waan addaa ta'e gammachuu waan addaa ta'e isheen tun ijoolluma gibbii keessa jiranitti keekii kuukisii waa asirratti xarapheeza irratti ni mul'ata jedhee tayyaada viidiyoo suura kanaan booda viidiyoo jiru irratti ni mul'ata jedhee tayyaada yoo mul'achus baate immoo soorii waggaa 28ffaa isaanii waggaa diggisnu walitti deebinaan isiniin jedhaa haala ho'aa ta'een haala isaanillee itti gammadanii dhugaa ofii kun olaanaa akkuma argaa jirtan kana jechuudha suuraa gubbaarratti akka argaa jirtan kanatti akkanatti hojjettee too eegdee sabiraayizii goote jechuudha. Dhugaa nama bakkeedha illee haa ta'u ijoolleen dhaltanillee haa ta'u obboleessa illee haa ta'u sabiraayiziin hagam akka nama gammachiisu maal jedheen isinitti hima dhugaa. Namni sabiraayizii taatanii too beektan jechuudha. Bakka waan addaa wayi xiqqaallee haa ta'u yoo sabiraayizii taatu waan addaa wayiitti sitti dhaga'ama. Guyyaa gaafa sanii ergasiillee isallee dubbiseetan ture ishiillee jechuudha. Bakka miira ta'e wayiitti nutti dhaga'ame bakka intalli kun nu ajjeeste jechuun isaanii bakka jaalala hamaa wayii kan duraanuu iddoo guddaa qabanii fi bakka kunuunsanii guddisan intala kana caalattu waan addaa wayii nu keessa ol keesseedhaan bakka. Dhugaa bakka waan adda micoon kun waa qabaateetii miti.
kanuma isaanii fuutee jechuudha kan ishiin ittiin kana sapiraayizii goote dhugaa dubbachuuf bakka waan addaa nu keessa ol keesse bakka caalattu akka nu keessaa hin baane isaan baay'izawwee daa'ima tokkodha jechuudha mucaa dhiiraa tokko bichaadha qabu saniin booda garuu mana isaanii namni guuteetoo jira bakka nama hin dhaban jechuudha akkasuma immoo kunuunsa namaaf qaban ilaalchi isaan ilma namaatiif qaban waan addaadha fakkeenyaaf haati manaa isaa nama kamuu ilmoo kootiitti nama ishiidhaa gadi nama ishiidha nukkuyyaa obboleessa kooti jetti nama ishiidhaa olii abbaa kootaadha kootiitti kanaan beekte jechuudha anna garrama yeroo kana keessa haadha manaa fi abbaa manaa wal qixxeessee kenneef kan jedhamu mana isaaniitiidha dhugaa ani bakka waa'ee isaanii gizeen dubbadhe beeku ani waan jedheetoo dubbadhu jechuudha baay'ee iddoo guddaan isaanii qaba egaa ka tanaan dura viidiyoo illee hojjechuu baadhu ayyaanawwan yeroon isaan yaa kara chaayinaalii odoon dhufin dura ayyaana gizee wajjin dabarsin kennaatu jira jechuudha maatiin baqa maatii adda ta'edha hundi keenyaa kennaa mataa keenyaa qopheeffanne jaalala akkamii akka walii qabnu yeroo ayyaanaa walii ibsina jechuudha ayyaana waggaadhaan dhufu keessatti inna kana fakkaataa guyyaa har'aa isiniin jedhaa viidiyoon maatiin koo sapiraayizii ta'anii intala isaaniitiin jechuudha intaluma isaaniitiidha yaa'uun dhallee malee ni guddifatanii barattuu kutaa torbaatidha. Kanuma isaanii fuutee kanuma isaaniitiin sapiraayizii gootee kun keekii akkana jiru kukkisiin cinaa jira muuziin cinaa jira wanti dhabame tokko iyyuu hin jiru jechuudha xarapheezaa yaa'u sirriitti haa mul'achuu baatu malee girrigirrii ta'ee seeraan hin waraabamne egaa kaa hundi keenya iyyuu baay'ee girrigirrii taa'ee jechuudha yeroo sanitti kana fakkaatan isiniin jedha. Egaa kaa guyyaa har'aa isinillee yaada qabaattan waggaa jiraattanii dhuguma abbaa nan alchinee malee bakka abbaan namaa beekan tokko namaa gahu hundaayyuu naagaa jira jechuudha dhugaa. Har'aa tana achi taa'ee kan na gargaarir ergan biyyallee dhufee jechuudha bakka gargaarsa adda addaan wannuma tokko na biraa hin hafu miti kan biraatii miti amaneetu namatti nan laatu waan nama ajaa'ibu keessa jechuudha waan tokkotti nan deema waggaa nan jedhu bakka san deemee ofii isaatii bu'a bakka yeroon illee yeroo sodaachisaadha. Namni illee bara akka kaleessaa sanii miti jedhee bakka koosan bu'a yeroo baay'ee bakka koosan bu'a inni fi abbaan manaa obboleettii kootii dhugaa dubbachuuf ani waaqaa gaditti waaqayyo isaan naa teechiseetoo jira jechuudha. Abbaan manaa obboleettii kootiitti illee egaa ka gaafa tokko yaada isaanii qabadhee tan dhufaa garuu keessa seenuu hin barbaadu ammaayii inni illee akkasuma. Kanaafuyyuu maal isiniin jechuufanii baay'ee waanan jaaladhuufan baay'ee waanan kabajuufan. Viidiyoo kana qabadhee dhufe ejaan itti gammadee hordoftoonni kootillee itti nahaaf gammadan jedhee tanan jechuudha kanan qabadhee kara kana dhufe maatii kooti waaqayyo immoo na gargaare baratti aanu anatu sapiraayizii isaan godha jedhee tan yaada yoo rabbi na gargaare umurii na dheeressee gargaarsa waaqati ilmi namaa jiraata nageenya nu godhe wanti hunduuyyuu gaarii nu ta'e yeroo sadeegne Oggaa baranaa immoo anatu sapiraayizii isaan godhe jedhee tan yaada anillee intala isaanii tokkodha waan ta'eef iyyuu jechuudha. Egaa intalli isaanii anaaf quxisuu taate isaaniif intala ama mana keessa mana isaanii qabdee deemtu kan baay'ee jaalatan baay'ee kabajan haala kanaan dhugaa intalli barattuu kutaa torbaa jechuudha. Sapiraayizii isaan goote haala kanaan isaan gammachiifte ani hoo kan jedhudha amma dhugaa dubbachuuf ani guddoo ta'e ani hoo. Maatiin kun anaaf kana mara gizee dadhaban ani hoo bara dhufu maaltu narraa eeggamu waggaa baranaa kan jedhu qophiirra jira. Egaa kasanillee immoo yaada keessan naa barreessuu hin dagatinaan isiniin jedhaa waa'ee isaaniit irratti. Egaa kan bal'inaan ammallee gaafa tokko isaa wajjin waaqayyo waggaa jedhe keessattuu haadha manaa isaa jechuudha. Gorsi ishii bakka baay'ee bilchaataa baay'ee nama xagganu keessattuu waa'ee gaa'ilaa sirriitti namatti bilchaatedha. Dhugaan isiniin jedha nama. Biyyaansi jechuudha kaadhimummaadhaan wal kaadhimatanii nama waggaa 17 waggaa 18 turedha jechuudha warroonni kunniin. Sababbiin isaa inni ishii waggaa 14tti kaadhimatee kara biraa deeme jechuudha. Dhugaa kara biraa deeme bakka inni numaayyuu hafeedhanii namoonni baay'een ishii kadhachaa turanii namoonni baay'een ishii gaafachaa turanii haga lubbuu ishii gaaga'an dirasii ga'uu ga'anii bakka namni yeroo sanii waliin kaadu bakka namni yeroo sanii haalan hin bitamu bakka. Waadaa ofiitiin bitama ijaa ta'ee fi nama waadaa ofii eegu taate har'allee kun arrii baasanii jaalalli isaanii akkuma sanitti jira jechuudha dhugaa. Baay'ee nama garraman isiniin jechuu jaaladha. Egaa kanarratti maal fan akkana jechuu danda'e? Kanarratti yaada waa'ee gaa'ilaa gadi fageenyan namni fageenyi ilma namaa maal akka ta'e
gaafa tokko gorsa waa'ee gaa'ilaa qabattee tan dhufa jechuudha ishii. Mee waanuma afaan ishii keessaa bahu ilaaltanii viidiyoo koo amma fasmarrattan dhaabaa bakka jirtanitti nagaa naa ta'a. Baay'ee haga viidiyoo biraatti walitti